baga nagaan eegdanii. Ani mana hidhaa eegan seenuu eegalee waggaa 27 kun yeroo 14ffaati. Nama kun. Bara 1987 waan filannoo biyya kana sakaraa egaa adda waa'in uumame filannoo isaanii isa dura irratti filannoo sana darbuudhaaf akka mana hidhaa turru ta'e filannoo sana darbisanii nu gadhiisan. Akkas. Mee inni miilaraa kun dhiyeenyatti mana hidhaa akkasiin ta'e waggaa tokkoo fi baatii 6 booda mana hidhaa irraa baatanii mee sababni akka guddaatti ta'e waggaa tokkoo fi baatii 6 oliif sababni isin mana hidhaa turtan maali? Mee achirraa kaanne jalqaba maalirraa kaatanii? Ani dhuguman jedha biyya kana keessatti hidhaan inni yeroo darbee isa dhumaa natti fakkaate. Ani hin nanni hidhamedhee abjuu sanaa hin qabu ture. Egaa mana hidhaatis baanee siyaasni haala adda addaatiin gaafa deemu gara hojii ko. Ani ogeessa seeraatii ogummaa ani abukaattummaa ani naannoo Oromiyaas ani federaalaas baafadhee olii gadi fiigee ijoolleen koo waggaa hedduudhaan rakkatanii ani waggaa hedduudhaan rakkadhee otoo ogummaan qabu otoo humna qabu sana gochuu hin dandeenye. Amma ijoolleedhuma koon guddifadheen gara hojii jijjiiru yoo dimokiraasiin jiraate immoo akkasuma dhimma dimokiraasiin isuma barre deemsisu kana ture ani yaade. Egaa inni guyyaan sun gara sa'aatii 3 naannoo akkasidha. Mucaan kun Haacaaluu artistii Haacaaluu Hundeessaa baddalameedhani. Isa dhageenye haadha manaa koo dura dhaga'ee Haacaaluun natti himu sodaatanii otuma jedhanii mana keessa to'achanii Haacaaluun du'eedhani. Dhugumaa jedhee mucaa itti bilbilee dhugumaa naan jedhee isaa booda namni kun abbaan fedhe isaa ajjeesu. Namni dhuunfaa isaa ajjeesu. Gareen isaa ajjeesu. Qaamni kamiyyuu ajjeesu. Namni akkasii akka tasaatti yookaan otootti yaadamin akka hin duune dafee sammuu kootti dhufe. Kana keessa ammas namni baay'een nutti bilbiluu waan danda'uuf miira keessa galees waan barbaade waan jedhee isarratti ammas wanti bira uumamuu danda'a waan ta'eef bilbila kooloo yeroodhaaf of godheen annaadha manaa kootti gargaaramuu eegale. Isa booda awwaalcha dhaqnadhanii nan bulee awwaalcha dhaqnadhanii awwaalcha anin dhaquu jedhee ati manaa koos hin baatudhaan sababiin isaas kana dura moruma kana fuulduratti poolisiin 2 dhufanii ana rukuchuu dhufanii ijoollee Rift Valley kana narraa baase. Koronaanis karra cufee jira. Egaa gargarrii kana keessaa waan ikos cufanii turan guyyaa 2 akkaawuntii ko akka baane kan galchine ta'ee jire warri dambanyoon tokko hin galchuudha maal jedha isaa booda FB irratti gadi gadhiiseen booda waaniin sun naa gadhiifame. Sababa adda addaa waan hin beekuuf hin callise. Boo'icha kanas yoo dhaquun dhiise aquus hin galchuu dhiisus waan hin jedhu garuu mucaan kun hunda keenya bilisa baase. Jijjiirama sana keessaa gaheen guddaan ansaati. Natti dhaga'ama anis otoo carraa sanan argadhee inni hafee akka waa tokkotti natti tola nun umuriin keenya deemeerasi waa hundaa ta'eerasi egaa daa'ima waan gochuu natti dhaga'amus kana caala wanti tokko kan dhufnedheen callise. Giddiitti egaa namni yoo dhaqee mucaan kun namaan booti ati naannoo kana namni maal siin jedhaan namni maal naan jedhaa kun yoo du'as ta'e manattuu nafu achuma deemnee dhumna een hundi isaanii deemaniiru. Reeffis deemeera. Ani dhumarra kun manni koo goodaadha akkuma agartu mana kanatti namni dhokachuu hin danda'u. Mana kootiin baanee otoo uummanni kana guutee jiruun konkolaataa hin qabu VTC wayii mucumammaa as dhaabatu kanatu naaf fide. Akkasuma naanna'een kun ishumammas irra dhuftan kanarra naanna'een naan asfaaltii ga'u inni waajjira ganda Ashawaa Meedaa kana naan ga'u reeffi deebi'eedha. Reeffi ol naa deebi'u fidanii iddoo waajjira waanii kana dhaabaniiru. Innaan achi ga'u. Kana gidduutti bilbila koos baanee ammaqaa Profeesar Mararaa naa bilbile. Eessa jirtaa innaan asuma hin jiraa reeffin ol dhufan hin jedheen isa bira dhaqeen konkolaataa sagaleen konkolaataa sana dhiisee amma reeffa deebisaniiru. The game is over. Kanaa ol amma haasaa akkasii keessa galuun hin barbaachisu. Reeffa gara galma aadaatti deebisaa jechaa jiru jedhama. Wanta akkasii natti hin tollee jedhee
ani bakka gara mana kootti hin galaa naan jedhe. Eeshedheen konkolaataa isa keessa naan bu'u konkolaataan isheen ani naa fidanis deemte. Ani luka kootiin naannoo kanan jira gara mana kootti hin deebi'e. Kanuma waan ani dhimma sanarratti gahee qabu jechuudha. Isaa booda oddoo galma gadaa sana seenanii egaa wanta ta'e anis akkuma nama tokko miidiyaarraan dhaga'e riilee jireenya koo keessatti nan gaddi amma namni achi keessa jiru nama siyaasaadha, Jawaarii, Baqqaleedha, Hamzaadha, namoota jijjiirama kana keessatti gahee guddaa qabanidha. Balaan kana caalus dhufaa laata hin jedhu sanan yaadda'e ani balaa deemeerra jechuudha. Mucaan kun deemeera. Balaan biraa dhaabachuun dhumti isaas amma gaaf tokko akka waa tokkotti akka gaariitti poozitiivitti ilaale. Yaa waan dhabneerraa inni yoomiyyuu laphee uummata Oromoo keessaa hin badu. Kanadha. Egaa isa boodoo kan wanti ta'e. Ani isaan gaafa 23 dhamanii gaafa 30 mudde waxabajjii 30 2012 barii 29 kan sa'aatii 10 manuma kana bokkaan irroobaa miti karrannaa rukutanii shakkii waan hin qabu. Duras maal jedhanii jiru FB irratti namoota 11 namoonni 11 kanarratti harkaan fudhannu taanaan biyyi kun biyya hin ta'u jedhanii ji'a 2 dura listiin bahee jira. Listii sana keessaa ani 5ffaarran jira. FB irra deddeebi'a wanti sun. Tokko lama sadii jedhanii eeranii karaa adda addaa FB adda addaatiin lakkoofsa Oromoo adda addaatiin nana baa'uun ammas odduma 5ffaarran jira. Jarreen kun adabaman malee kallattii qabatan malee biyyi kun nagaan argattu kan jedhamu kana deddeebisaa jiru waan ta'eef innis sammuu koo keessa jira. Gaafa karra tuttuqanii haati manaa koo kaatee ibsam gara waanichidha. Duubaanis ibsaa waan jiruuf luka han wattaadaraa irratti kophee. Egaa poolisootadha an dhufanii naan jettee egaa isaa booda isaanii roobuu bokkaan cabbii buusaa. Egaa nan gadda bokkaa keessa dhaabachuu keessaniif nan gadda ani manuman jira yoo homaa hin danda'u jedhani irraanis galuu dandeessu cabsitanis galuu dandeessu garuu inni sa'aatii 12 siniin balaana eegaa waan jedhe agasitti siniin banu isin nama ogeessas nama seeraati kana sa'aatii kana booda siniin banu amma 12 na eegaa bokkaan sun akkasumatti dhufu kan si dhabu inni sa'aatii 12 bokkaan hin dhaabate. Ani egaa isaanis aaranii tarkaanfii irratti fudhachuu danda'u waan ani attakareef jedheen ijoollee kootti karra cufeen ofii koo dhaqee banne yoo balleessanis sanumaa balleessan jedhe. Riilii egaa namni disiipiliinii dhumaan dhufanii na qabanii kootti hin deemna naan jedhanii as ashawaameedha lakkoofsa lama na tursiisanii isa torban tokko ture fidaayeedhaan gara Oromiyaatti Oromiyaa na geessan. Itti gaafatama waan kana ragaa qabdu ragaa fuudhaa jedhanii asis jecha koo kenneera waan na gaafatan. Asumaan dhiisanii immoo asittis qoratameera Oromiyaa na geessan. Ragaa jecha fuutaniittu ragaa qabdu jennaan jecha fuuneerra ragaa hin qabnu jedhan. Maa fiddani reeyyiin jennaan fidaa hinnaan finnee jedhu isaa boodas na deebisan. Achi bari immoo fidaa jedhanii bariin sa'aatii 5 na geessanii sa'aatii 12 federaalatti na fudhatanii jechuudha. Kanaaf amma dhimmisaa mootummaan naannoo Oromiyaa aangoo akkamii qaba hin jedhu gaaf sana. Ani hin qabame mana kooti ani itti yakki itti hojjetame Oromiyaadha. Jurisdikshiniin seeraas yoo ilaalla ta'e Oromiyaa keessatti hojjetame Oromiyaadhuma keessatti ragaa tokkos malee waa tokkos malee gaaffii mana murtii tokkos malee dabarsanii achi kennuun akka biyyaattis aangoon Oromiyaa maal fakkaatan jedhu xinnoo natti dhaga'ame dabarsanii na kennuun isaanii dogoggora ture hin jedhe. Saboota erga qabamtanii turtiinis yeroo dheeraaf turtan eessa? Bultii 56 gara Onqulaal Faabrikaan jedhamu Gullallee naannoo Gullalleedhaan ture. Mana barumsaa wayii keessa gaafanni hidhaa mana barumsaa ta'eera ture. Gaafa mana qaban raadiyooleessa torba gaafa nageessan gara Finfinnee deemu gara federaalaa deemu federaalatti gaaffii nu gaafatanii
maqaa keenya galmeessanii gaaffatu hin ta'in maqaa nu galmeessanii gara mana barumsaa sanaan naannoo geessan namni 14 mana sana keessa tureera. Seeleen nu keessa seennisa. Nan kutaa. Isa keessatti namni 13 koronaan qabameera. Amma naannoo firaashin isaanii guutamee jira, birda libsiin achuma jira, ansoolaan achuma jira. Mucaa tokko qofatu achi jira, nama lama immoo achi baasaniiru. Isas baasanii nun nama ani waliin dhaqee nama lama asiyaa waliin dhaqne nama tokko immoo iddoo biraadhaa fidanii nu sadan mana sanatti galchanii jechuudha. Mana sanatti galchanii bultii 5 booda immoo nun koronaan qabamne. Koronaan qabamne umuriin nama guddaa ani isaan keessa ana koronaan qabameedhani duukaa koronaan akka haalli itti ilaalamu ulfaataadha. Anis waan sana baay'ee waan hin jenne otoo itti himnu akkas ta'uunsaa dogoggora ta'uu nun beeka kun itti yaadamee waan godhameef natti fakkaate. Kanaafis yoo dhumatanii rakkoon qabu dheeruman dhiisee gara Yekka hospitaallee waliigalaan achitti haaraa ijaaramee jira. Hojii eegale jira. Achi nu geessan. Yekkaan immoo baay'ee haayilaandiidha. Koronaanis baay'ee qorra jaalata. Isuma keessa immoo undergroundii negatiivtuu achi keessa nu galchanii egaa sun gargaarsa rabbiitiin namaa miti jechuudha. Ispoortiidhuma kana hojjechaa maal jechaa egaa hakiimonni ispeeshaalii dubartii wayii hakiimiin dubartii wayii riili namni hunduu walqixa miti. Dooktar Saaraa namni jedhamtu baay'ee akka ta'utti nu gargaarte jechuudha. Maqaa ishiitiif fayyuu dandeenyu natti fakkaata jedheen fudha. Kanaa alaa cabbiidha. Balaan sun kanaan dhaabatte jechuudha. Isa booda erga to'annoo seeraa jala ooltanii adeemsa seeraan hordofamaa turtanii mana murtiitti dhiyaataniitu mee gara mana murtiitti haa adeemnu. Dhimmi keessan maaliin himatamtanii gara mana murtiitti dhiyaachuu danda'an? Gara mana murtii egaa amma achi turre bultii 14 achi turre isa jidduutti addaan qotee garuu gaafa 8 mana murtii nu geessanii beellama bultii 14 irratti fudhataniiru. Isa bultii 14 iddoo koronaa sana turre deebisanii achumatti beellamni qabame. Achinnaa dhufnus akka kana taane himanneera mana murtii sana irratti. Manni murtii sunis hospitaala sana waame dhugaa baasaniiru. Naturally naannoon keenya qorraa maa gochuu hin dandeenye. Ani immoo undergroundiitiin poolisii harka jiru ormatti hin daballu inneetu jedhanii. Kana alaumaa waan jennu hin qabnu isa intention hin jiru. Garuu qorrarraa qorra gadi jechuun intentionally kanaan adeemanii han jedhamu sun yaanni jiraa laatan jedhu shakkii kooti. Isaa booda manni murtii araadaadhama. Araadaa sadarkaa tokkoffaa kan federaalaa deddeebinee ragaa fidaadhanii ragaa dhabanii himadhaadhanii himannaa dhiisanii gaafa bultii 56 booda mirga wabii 10,000 na gadhiise manni murtii jechuudha. Manni murtii 10,000 kaffalee egaa amman kaffalu callisan. Maatiin koo qarshii sana kaffalee riisitii fidee mana murtiitti na wal qabsiisu innasuma wal ijata fudhannedhanii gara mana murtii olaanaa dhaddacha lidataatti nu geessanii abbaan alangaan tokko riili ogummaan seeraa waan jedhu abbaan fe'e waan fe'e haa ta'u abbaan fe'e haa himatu mootummaan nama dhuunfaanis yoo inni himatamta ta'e disipiliinii eeguu ture jira. Akkasuma mucayyoon kunis dubartiidha. Daa'ima bakka gadhiifamuu naman qaban biyya maal godhanii biyya gubanii akkas godhanii waan isheen jettu otoo ragaadhaan maaliin akka ogeessa seeraa tokkotti waa tokko hin jedhin waan isheen achirratti hin jedhin jira. Yaamma ati daa'ima nuni waan kanaaf haaraa miti ragaa yoo qabaatte manni murtii ragaa laalee waan yaa'edhu inni ragaa fiddedhaniin boru ragaa hin fidaa jettee nu deebisan. Ammannaa deebinu riilee eegasii ragaa fuudhanii hin fuuneen beeku. Ani gara mana ishee dhiphoodha waan ta'eef gara abbaa seeraa sanatti hiiqeen taa'aa jira. Dhaabadheen jira. Barreeffama ragaa nam tokko. Ragaa isaa qofatu achirra jira. Maqaa isaas qabadheera, mallattoo isaas qabadheera.
isumatu kobaasa nam tokko ragaa nama tokkootiin inni ka waan jedhu nageenye inni irra mallatteesse umurii isaa maqaa isaa adiraashaa isaa kana dubbise ragaa nam tokkootiin bariisaa himannaa naffisaa qaba. Mucaa sana hin beeku. Manni boonatti himatu isinitti beeka maqaan Beluu jedhamu. Lakki ni nan dubbise manni ishee dhiphoodha. Ragaa abbaan alangaa qorate kun kanan qoradhee itti fide. Ragaa akkasitti ilaala ragaa nama abbaan alangaa irraa fuudhu poolisiin irraa fuudhu. Nama tokko ragaa nam tokkootiin ragaa nam tokko qofa qabdu jedheen eenii jedhan. Isumaan na himatan. Barii deebisanii himannaa na qaqqabsiisanii seera yakka biyya kanaa keeyyata 238 muraa 2 jechuudha. Achi jalatti na himatanii mucaa Mustawaarid Tamaam nama jedhamuuf fidanii na bakkoo dhiyaabanii dargaggeessa nama waggaa 23 lama ta'e. Kana moo eessaan natti fidanii amma mucaa kana wayumaaf natti hidhanii mootummaan jedheen really gocha waan tokko waan hin beekuuf mucaa kana nan olladhee isa wajjiniin himatanii gara qaalitti nageessanii gaamanni murtii. Ijoo himata keessatti isa siddeef. Naa ijoon himannaa suni tokko keellaa dhaqxee keellaa Oromiyaa Burraayyuu keellaa bakka jedhamu qeerroo qindeessitee reeffi akka mana warra Hacaaluu Hundeessaatti hin awwaalamne qindeessitee deebistee jedha. Isuma amma diirama siin jedhu. Anamma uummata Oromootiif uummata biyya kanaatti himuudhaaf malee ani really jireenya koo dhugaadhaan yoon dhugaa faana miidhame gammachuu guddaan qaba. Soba waa tokko dubbachuu nan barbaachisu yoo miidhaan waan barbaade haa fiduu malee. Haqa jiru kana ani Gabreeliin hin dabarre. Reef natti kiiloomeetira 5 natti as deebi'e. Achitti kana deebiste naadaan kolfee dhuman dhiise tokko kana. Lammaffaa bilbilli koo cufaadha siin jedheera. Agaarfaatti ijoolleen qeerroon gadi ba'anii kunoo amma goodatti gadi ba'anii irraa mootummaan kun Hacaaloon ajjeese nus akkas godha bilisoomnuu qabnaa jedhanii siin jedhanii inni immoo waan barbaadan godhaani kana godha kana dhiisaa hin jedhu garuu biyyan qeerrootii waan barbaadan godha jedhee yaada isaanii deeggaree jedha. Bilbilan koo malee immoo isaanii hin jiru. Himannaan isaa mana gara jira waan ta'eef fudhachuu dandeenya. Tokko immoo Hararitti siidaan Haile Sillaasee diigameera diigneerra amma jedhanii jennaaniin baga diigdan jettee jedhe. Isas bilbilli isaanii hin jiru hankootu jira. Wallagga immoo Arjoo Awraajjaa. Achi immoo bakka Finfinneetti Hacaaluu awwaallaa achumatti mootummaa amma yeroon mootummaa irraa fudhannu jira waan ta'eef dhufaa jira achumatti nu eegaa isaan siin jennaan lakki achuma caasaa achi to'annaa keessan jala oolchaayyuu nuun jedhee jetteenii jedhan. Hansaanis bilbilli hin jiru bilbilan kootis oddoo sadanuu. Bilbilan kooti malee bilbila ani ittiin bilbileefis an beeku. Deebi'ee immoo namoonni ani bilbileefis hin qabamne hin beekamneedha. Hin qabamnes hin beekamnes. Egaa himannaan isaa kanadha. Keeyyanni kun immoo maal jedhaa? Ka'umsa yoo keeyyata sanaatiin uummata waraana kakaasu waraana qabatanii kakaasuu jedha. Waraana dhiyeessee ani iskiriptoo gaarii mana kootiin arge. Uummata dhufanii nama mallatteessineera haati kumanaa koo ani warri ragaa hunduu mana kanatti mallatteessine marfee tokko hin argine iskiriptoo gaariiyyuu hin argine jechuudha. Yaada akkasiis ani qabsoo karaa nagaattiin amanaa yaada sanaanis yaada hin qabu waraana qabatanii mootummaa jigsuu jedha. Ifi kakaasuudha. Inni immoo yoo ragaan sitti bahe ka'umsa dabbiisaa umurii guutuudha. Ka'umsi umurii guutuu hamma du'aati. Konseptiin himannaa laata. Ragaa nam tokkoon dhiyaate an ija kootiin arge oduu miti maalii miti. Hagan ragaa sana fidanitti sin jedhee eega malee maggaarajaa duubaa jedhanii oksaadhaa jedhanii ani maqaa mucaa dhagayeera. Mucaa sanas immoo uummanni arganiiru hin beeku.
Gatii kana ani ragaa koo beeku. Kaniif kaniin himannaa hammana kun dhiyaachuunsaa gaarii isaaniif gaarii ta'uu danda'a garuu akka ija seeraatti anaan natti hin fakkaatu. Isaa booda ji'a tokko kan ture booda immoo Jawaar fa'aa Baqqalee fa'aa fi nama 23 himatan. Namoota 23 himatan sana keessaa as deebi'anii immoo galmee isaa kana cufanii cufnee manni murtii galmee isa Jawaar fa'aatti na dabalaniin immoo 240 tokkoof lamadha. Inni akkasuma waggaa 15 amma umuriidha. Innis akkasuma du'a hordofsiisaa jechuudha. Isuma sana immoo galagalchanii. Galmeen suni akkaataa kanaan hin cufamu ogeessa seeraatiif yoo dhiisne wayyaa. Manni murtii yeroo barbaade waan barbaade gochuu akka danda'u abbaan alangaa yeroo barbaade waan barbaade gochuu akka danda'us innis piroosijaraaliidha yoo inni xinnoo gaaffii qaba. Himannaansa gaaffii qaba. Haalli itti adeemame gaaffii qaba. Kana keessatti amma mana waan ga'e mana achi ture abbaan alangaas poolisiinis waliin isaa ta'u kophaa isaanii qorannaa na gaafatanii hin beekanii maal goote kana goote san amma sitti mukana himannaa natti himan silaa dura natti poolisiin na qorachuu qaba ture. An jecha koo akka seera adeemsa 27tiin jecha koo kennuun narra jira ture. Jecha narraan fuune osoo kana godheera kana raawwanne osoo hin jedhin gara ragaatti adeeman. Sun jechuun durumaanuu himannaa murteessaniiru kan jedhamu sana agarsiisaa jechuudha. Silaa poolisiitti jecha koo seera yakkaa adeemsa keeyyata 27 jecha koo kennuu qabu. Yookaan nan amana yookaan nan haala. Yoon amanes nimichi ragaa dabalataa barbaachisa ta'e dabalataadha ankoo gaa. Yoon haala immoo ragaa koo sanarra ragaa isaa sana fidata malee otoo jecha koo narraan fuudhin gara ragaatti deemuun akka adeemsa seeraatti dogoggora ture. Akkaataa kanaan himannaan sun saaqame jechuudha. Tole egaa amma akkuma isin kaastanii dhimma mana murtii wal qabatee waan tokko haa kaasnu egaadha. Adeemsi mana murtii keessatti murtii kennuuf egaa yeroo numa gaafata jennee ilaallaa kana mugaa sin caalaas daabee kana hin beeknu. Mee bilisummaa mana murtii yookaan adeemsa kenniinsa haqaa irratti manni murtii yeroo beellama keessatti deebisaa ture maal fakkaata akka jedhu irratti mee haasofnu. Manni murtii dhuguma himata keessanis haala bareedaan yookaan bilisa ta'ee murtoo kenna jettanii yaaddu turtan. Cubbuudha amman ilaallaa miti biyya kanatti manni murtii akka mana murtiitti bilisa kan ta'an hin ilaalla. Yeroo abbootiin seeraa galmee keenya ilaalani galmee tokko naa ati ilaaltu hamma ulfaate abbaan fe'e waan fe'e jedhee ogeessa namni ogummaa isaa waan tumnaa ol yootti dhufe akka biyya kanatti sodaan jira otoo nama biyya baay'ee bilisummaa mana murtii ta'e abbootiin seeraa kun mannaadhuma sanayyuu mormii sadarkaa duraatiin achumatti dhaabu ture. Warri galmee keenya ilaalan abbootiin seeraa riilii nu faana baay'ee rakkatan. Akkaataa abbootiin seeraan sun itti danqaman nutti dhaga'ama. Himannaa yeroo duraa himatamne sana keessatti abbaan seeraa Girmaa Dabbaasoo jedhamu riilii biyya kana keessatti waan nu fayyadu jechuudha. Manna seera sirriitti waan tokko anaalisisii gootee koomentii gootee waan jiru fudhattee dhugaa jiru barbaaddee dhugaa sana okeesse mootummaaf illee isa nan himatamee dhuuf illee waa tokko hin tasgabbeessa qalbii gadi. Amma mucaa sana hamma boonaa ofii kootes mana murtii dhaqu ogeessa seeraa ta'e abukaatoo ta'e deebi'ee anarrattis wanta hojjetu ogeessa abbaa seeraa nama akkasii sana argee naquunnameen beeku badhaa. Ijoolleen kunis waan sana yaaluu yaalaniiru. Amma dubartii wayiitu xinnoo achi akka amala dhabuu taa'edhe. Garuu ijoolleen lamaan achi jiranii ijoolluma nuuf baay'ee juuneeriidha. Nama 30 keessadha. Baay'eetti dhiphataniiru galmee keenyatti. Mormii sadarkaa duraa han jedhamu jiru. Himannaan kun akkasitti hin ta'u. Keessuma waraana kaasanii jedha. Waraanni inni qabame inni kaan nagaadha. Inni kaan immoo abbaan alangaa keessatti egzibitiidha dhiyeessine hamma waraanaan hin deeggaramnetti mootummaa waraanaan jistu kan jedhamu himannaan sun inni himatamu ture, inni dhiyaatu ture. Kana akkatti fooyyessan dhaban.
himannaa sadarkaa duraa sana waraana keessaa kuffisanii isaa booda waraanni kufe himannaa waraana kakaasu waan jedhu sun hin dhaabata. Isa fooyyessaa jechuus dhiisaa jechuus ragaadhaan bira dabarreedhanii abbaa alangaadhaan kana fooyyessedhanii waan xinnoo fooyyessedhaniitti ergan. Sun jechuun kompromaas waan mootummaanis yoon kana caalaa hojii raawwachiiftu natti hori'uu danda'edha. Yookaan immoo humnaa ol waan isaan dhiphisu jedhee yaada. Bilisummaa mana murtii Hareelli. Maaliif isin gaafachuu barbaade? Dhugaa jirudha. Egaa irra jireessa isin yeroo hedduu bilisummaa mana murtii kanatti deddeebi'aatii turtanii isa darbeellee waggaa 27 olii fi karoonidhaa yeroo hedduutti deddeebi'aa turtannaa hin taniddu. Fooyya'insi jiru maali? Fooyya'insa qabaa kan jedhu maaf kaafne malee dhugaa dubbachuuf taanaan erga waggoota 3 asii jijjiiramni rijireessi kan jira jedhamee itti abdatamu naannoo mana murtii kutee fagalaadha kan maa wal qabatee fooyya'insi. Waa tokko ijoolleen sun baay'eetti dhiphatu duuba isaanii amma kan manni murtii bilisaan jennu tokkoffaa instituutioniin sun dhaabbanni sun namni biraa dhaabbanni isa fakkaatu amma mootummaan mana murtiidhaa warra seera hiikuu paarlaamaadhaa warra seera baasuuf warra paarlaamaa fakkaatan hojii raawwachiiftuudhaa qaama hojii raawwachiiftuudhaa isaan kana sadani mootummaan qaamni mootummaan jennu. Isaan kun waliin tuttuqan yoo ta'e sirrii mana isaanii eeganii deemu yoo ta'e bilisummaa mana murtii jiraan jedhamu sana laalla. An akka dhiibbaan irra jirutti ogummaa isaanii manni murtii sun qaamoleen kun isaan sanarraa qaamolee hojii raawwachiiftuudha qaamolee seera baastuudha bilisadhaa han jedhu sun nan shakka. Namoonni inni biraa immoo hojjetan abbaan seeraa waan hojjetu sanatti ofitti amanee hojjechuu qaba. Itti dhiphachuun qabu. Kanaaf waan isa laalu ragaa himannaa ragaa deebii ragaatti isaa isarra dhaabatee hojiisaa han hojjetu han jedhu qabaa. Amma gaa yeroo tokko itti dhiphachuu dhumti isaanii akka bilisummaa hin qabne. Otoo bilisummaa qabaatan immoo ragaan mormii sadarkaa duraatiin galmeen sun achumatti dhaabata. Hin caba ture jechuudha. Kana ani hin beekanii hin jedhu for sure ogeessadhaa abbaan seeraa inni gidduu galmee keenya isa duraas abbaa seeraa mirgaa gaafa duraa bitaar gaafa dhumarrammoo mirga ta'ee hojjeteera nama muuxannoo qabudha akadamishaanii beekaadha dheeduman ilaala isaan innaan ilaalu galmee ilaaluu dadhabuun garuu ogummaa isaanii bira darbee rakkoon jiraan jedhu ilaala maaliif namni wal madaala waan ani dubbadha warra ilaaltu waan ati dubbattu irraan si ilaala waan isaan hojjetan irraa muuxannoo isaanii irraa waan isaan ejjennoo tokko fudhatan ilaaltu beekumsa gahaa qabu eenyu ol qabu aanaa ol qabu mana sana hingitu bira darbuu waan dadhaban immoo sodaan jira. Dhibbatti sanan amana jedha. Egaa mee haala qabiinsaa mana hidhaa turtii isin turtanii wal qabatee haa ilaallu. Egaa yaadatti yoo taatanii waggoota sadiitii asii riifoormiiwwan garaa garaa gaggeeffamaa ture keessaa mootummaan akkas jechuun kan ibsaa ture keessaa warreen amma isin kaastan qaama seera hiikuu, seera raawwachiisuu, seera tumuu wal qabate isaanii egaa akka ijootti mootummaan kan ittiin dhaadatu yookaan kan ittiin fuudhullee kanaan haa ta'u malee adeemsa mana murtii keessatti akkuma manaa kaastan murtiiwwan garaa garaa noo jiru gaara rakkoon hin jiru jechuun dandeenyu. Darbe mee qabiinsa dhimma mirga dhala namaa wal qabatee nam tokko hidhamee yookaan shakkamee ka hidhamee erga to'annoo seeraa jala oolee haalli qabiinsaa waggootan duraan darbe maal akka ta'e ni beeku. Ammoo waggoota sadiitti asis kan jiru maal fakkaata? Mana hidhaa keessatti qabiinsi hidhamtootaaf taasisu gama fayyaa wal qabate kaasuu dandeenya mee kanarratti? Kun xinnoo anaan baay'ee na rakkisa. Mana hidhaa keessa hin jira wanti dhageenyu hedduun hin jira. Waan nu bira immoo jiru hedduun hin jira jechuudha. Ani really na bira waan mootummaa wajjiniin wal mormadhee waan tokko jedhu barbaadatu kun siin jedhu dhugaadha. Ani namni tokko namni nagaarrifate hin jiru. Manni hidhaa nun keessa turre almost baay'ee gaariidha. Anaaf. Waan hin dhaga'u garuu uummanni keenya waan itti ta'an gurrumaan dhaga'u na jibbisiisa yookaan nama jibbisiisa ormaattis akkasumatti dhaga'ama. Akka nama dhuunfaatti yoo anaan jette bakki ani itti ture tokko namoonni achitti hidhamanis namootuma biyya kana bulchaa turanii ana qofa achi keessa. Oromoon karaa alaataa isaan kaan akkuma waluma wal faana turan warra beeraa wideennatti keessa turanii warra biyya bulchaa turanii
isaan kan wajjiniin ani ture warra galmee koo keessa jiran hundarraa adda bahee jechuudha. Kaniif iddoo sanatti haalli qabiinsa keenyaa anaaf duras rakkoo hin qabu ammas rakkoo qabinnaan biyyi amma sana ta'eedhaan akka nama dhuunfaatti hin taane. Waan biyya irra ta'u garuu hin dhageenya inni si gaddisiisa kun walitti nu buusuu danda'a jechuudha. Waan ani gaarii ta'eef ormi gaarii dhadhee konkuluuzinii kennuu na rakkisaa jechuudha. Ana hankoo qofa ni madha uummanni dhaga'uusi sun immoo dhugaarraa waan dhugaa.